السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال ركبونا جرجيرت أردفتوتا channel أبداتو إجا هروان حاراتك وان أجاباتك وسن فيدو اسنف كبر إرفين جراجراتون سعود عربية جمانو من أكبا فتنجتورا إنس ماليني أكاتا لبارار في زين الرتي مجانا بافتن داتا جتورا تربا كناف داتا أبي بلاشا قوياتو كلا مدلقي أدجتو جلقبي جراجتورا guyyaa tokko lama dalagee dhaabbata kun rakkoo mootummaan akka biyya isaanii keessatti shabakaan bilaashaa hin fayyadamne kaardiin gurguramu gadaanaa waan ta'eef namni kaardii bituu dhiisee neetii fayyadamuu dhiisee waayifaayi fayyadamuu dhiisee shabakaa bilaashaatti waan hadhateef kun immoo diinagdee isaanii waan kuffisuuf akka namni kaardii bituuf irratti hojjetaa jiru jechuudha. Egaa guyyaa tokkotti dhaabbata aappii kana gadi buufachuuf daataatiin barbaachisa waan ta'eef daataa akkamitti zeenii irratti kuma kudhanii ol jechuun majjaana kuma kudhanii ol akkamitti baafachuu dandeessu akkasuma libaara maallaqa xiqqaadhaan jechuudha majjaana akkamitti hidhachuu dandeessa ji'a tokko kan keessa isiniif turu zeeniinis akkasitti majjaana akkamitti baafachuu dandeessu daataa akkasumas as keessa bilbiluu isinitti argisiisa. Warri chaanaala kiyya faarawaa taatan sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Warri ammoo tiktook irraan hordoftan piroofaayilii tiktookii gadi tuqaatii mallattoo yuutuubii irra tuqaa yuutuubii irraa hin argattu barumsa adda addaas jira. Egaa isinittiin dheeressuu viidiyoo kana gadhumaatti ilaalaati akka hin dogongorre akka hin nyaatamne tartiibaan isinitti argisiisu kana fayyadamaa isiniin jira. Jalqaba irratti manuma koolii mana bilbilaa kan inni seenu jiru zeen irraan jalqaba. Asirratti kookabii barreessitu duwwaa 59 maslaali jettanii itti bilbiltu zeen irratti itti bilbiltu jechuudha. Egaa haala kanaan miseejiin isin dhufti gama miseejiin deemtu jechuudha. Miseejii isin erga waan ta'eef naaf ergee jira. Irraa jalaan isiniif erga jechuudha. Isiniin filattu asirratti nan seena jechuudha. Asirratti jalqaba irratti akka inni itti naaf erge jalqaba irratti akka filannoo yoo itti deddeebisan ergan isin erguu danda'a jechuudha. Filannoo keessan kun fakkeenyaaf jalqaba irratti akka inni itti erge data 10,400 gigaa jechuudha. Megabyte 10,240 yoo barbaadde birrii 3 fi saantima 5 guyyaa torba kan keessa si taa'u akkasumas bilbilaa waliin namatti bilbiluudha wajjiniin kookabii duwwaa 59 ammas kookabii lakkoofsa tokko eega itti gashee booda maslaalii irrattiin seendi godha jechuudha. Gama bilbilaatiin jechuudha. Mana bilbilaa sana keessan gama lakkoofsa itti naqattanu yeroo nama bilbiltan achitti haala kana fayyadamtanii itti hergitu isiniif fuudha isin ergaa jechuudha. Marra lammaffaa irratti immoo itti ergee jennaan asirratti koodii jijjiira jechuudha. Asirratti kun birrii 19 fuudha akkuma asirratti argaa jirtan. Marra sadaffaa itti ergee jennaan immoo marra sadaffaa irratti lakkoofsuma marra 3 filadhee itti ergee jennaan asirratti akkana jedha jechuudha. Geegaa 6,444 yoo barbaadde guyyaa 3 keessa taa'u halaala birrii 3 qofaa jechuudha. Inni dawwalasi filattu kookabii duwwaa 59 kookabii 3 maslaali marabbaa yookaan itti ergitu. Haala kanaan filannoo isiniif erga jechuudha. Yoo barbaaddan asirratti filannoo isinii kenna. Majjaana 1,500 fi meegabaayitii 1,500 fi 50 yoo barbaaddan immoo riyaala 8 guyyaa 3 keessa ta'a bilbilas ni qaba. Haala kanaan baafachuu ni dandeessu jechuudha. Ka jalqabaa yoo barbaaddan sadaffaa arfaffaa filannoo isiniif kenna. Filannoo kana isin filachuudhaaf maal gootu manuma bilbilaa kana keessa dhuftanii maslaalii duwwaa 59 kookabiidha jechuudha. Jalqaba kookabii dhiifama maslaalii gashina marabbaa jechuudha. Egaa amma immoo majjaana libaaraa jechuudha. Libaaraa haala itti isinitti hidhachuu dandeessan isinitti argisiisa. Kookabii ji'a yeroo 3 barreessi kookabii ammas ji'a yeroo 3 ammas kookabii jechuudha. Egasii 3 duwwaa 1 3 duwwaa 1 maslaalii jettan itti bilbiltu. Haala kanaan riyaala 8 fudhateera lakkoofsa tokko itti irratti lakkoofsa tokko gashitu jechuudha. Haala kana yoo kan isiniif baasu ta'e haala kana isiniif waan ta'eef birrii 8 lakkoofsa tokko irratti rukutii itti ergis isiniin jedhaadha. Geegaa 3 isiniif kenna guyyaa tokko tura jechuudha. Okay. Ka itti aanu immoo ka ji'a tokko baafachuu yoo barbaaddan kookabii
torba yeroo sadii kookabii ammas tokko duwwaa 24 duwwaa jechuudha. 24 duwwaa maslaalii ti bilbiltuu jechuudha. Kajiya tokkooti kun. Asirratti birri 65 fudhata ji'a tokko keessa tura jechuudha. Gigaa 10 meegabaayitii 10 jechuudha. Meegabaayitii 10,000 ji'a tokko keessa isiniif ta'a. Haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Lakkoofsa tokko itti rukutu jechuudha. Yoo kan isiniif fudhatu ta'e sheriyaal libaraan keessan lakkoofsa tokko birri amma fudhatu isinitti mul'isa asirratti. Birri 65 jedha. Birri 65 hidhachuu yoo barbaadde lakkoofsa tokko gashi isiniin jedha jechuudha. Yoo kanaan haala kan fidu ta'e isiniif baasuu hin danda'u. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Isiniif galeelee abdii qaba. Warri immoo mobaayilii fayyadamtanu mana meeseejii keessatti itti ergisu jechuudha. Warri mobaayilii net jettanii bareessa qubeenaadhaa fi taa bareessanii itti ergitu meeseejii jechuudha. Sana booda risaalaas isiniif dhufa. Liinkii isin erga. Liinkii tana gadi tuttanii birrii 5 guyyaa akkanaa birrii 10 guyyaa akkanaa isiniif jedha waan ta'eef gigaa amma barbaadan filachuu ni dandeessu. Gubbaa irratti tokko duwwaa moo akkam natti fakkaata jechuudha. Koodii mobaayiliin harkaa badee jira waan ta'eef kalvini 959 kan mobaayilii tokko duwwaa natti fakkaata jechuudha. Jalqabatti nama haala kanaan fayyadama.